Qibaatii kana qopheeffachuudhaaf maaltu nu barbaachisa? Maal goona warri jettanii gaaffii keessaniif deebii kan ta'u gabaabsee isinii qabadhee dhufeetii jira. Bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Warri mana kanaaf haaraa taatan sabiskiraabii gochuun maatii ta'a. Laayikii gochuun eegalaa irraanfatiina. Turtii keessan aga xumura viidiyoo kanaatti na waliin godhaa warri barbaadan yookaan warri gaaffii gaafachaa turtanii har'a viidiyoo gabaabsee waraabee gaaffii keessaniif deebisuu fi akkasuma immoo viidiyoo baay'ee ariifachaa jira. Haga xumuraatti na hordofaa. Viidiyoo ilaaluurraa wanta ni dubbadhutu sirriitti akka isinii galutti isin fayyada waan ta'eef waan ani dubbadhu haasaa koo haga xumuraatti dhaggeeffachuu hin dagatinaa. Kunoo akkuma asirratti argitanii amma kanaanii hunduma isaa walitti hojjedhee xumure kan na fuuldura jiru kun distiidha. Distii san keessa maaltu akka jiru waliin ilaalla. Garuu immoo qodaan nama xaragaa jiru kun qodaan duraan keessaa fixee ammallee miicee sooftiidhaan gossaa jira jechuudha. Dirqama bishaansaa seera qabeessaan carqii yookiin sooftiidhaan akka kanaan kan isin keessaatii caaf gochuu qabdan bishaansaa erga miicanii booda. Sababni isaa qibaatiin suni zayitii fi bishaan yoo wal arge wal balleessa waan ta'eef qulqullina isaa eeggachuu qabna. Akkasumallee yeroo dheeraa waan turuuf itti aansuun egaa qibaatii kana keessa wanta jiru akkuma asirratti argitanii qullubbii adii, abasuuda gurraacha, qurunfudii, roosmerii, gogaas ta'e ji'aa yoo fayyadamtan rakkina tokko hin qabu. Tokkuma waan ta'eef inni biraan zayitii zayituunii mana madaamii keessaa isaan irra caalaa salaaxaadhaaf itti fayyadamanii jechuudha. Isa kanatti dabalachuu dandeessu. Kameraan kanan dagadhe suuratoo isiniin maxxansine yeroon hojjedhu viidiyoo hin waraabne har'a baay'ee jarjare jinjibilan dagadhee jechuudha. Jinjibilallee itti dabalachuuti dandeessu. Itti aansee kun suuruma asirratti argitan kanadha. Isinii galadheetumaan abdii qaba. Viidiyoo baay'ee isa kanaan duramoo sirriitti haala bareedaan hojjechaan ture waan ta'eef warri haaraa taatanii gadi buutanii baay'ee isa mana koo keessa marammartanii ilaaluuti dandeessu. Wantoota itti fayyadamaa ture waan qabatamaa fi itti fayyadamee na fayyadeedha kanan isinii fidu. Kun shunkurtii adii haala kanaan quncisee mukatti qaqqabsiisee muka walitti qabsiisee keessa buusee jechuudha. Kun egaa daqiiqaa 10 qofa kan nuti abiddarraa tursuu dandeenyu akka ho'u qofaaf malee danfisuuti hin qabnu. Yoo danfisnee achi keessatti wantoonni itti dabalaman kun akka chiipsiitti goggoguu jechuudha. Yeroo sana immoo faayidaan sararaatiif bada waan ta'eef akkas ta'uu hin qabu. Daqiiqaa 10 qofa abiddarra keenya ho'isnee erga qabbanaa'ee qodaa ani qopheeffadhe kan akkasii yoo qabaattanis ta'e waan isin tamacha'etti naqattanii gilaasii keessan keessa bakka ho'i qorri hin jirre jidduu galeessa wayii irratti kaawwattu jechuudha. Kunoo kana fakkaata qibaatii kana jechuun baay'ee qibaatii baay'ee bareedaa ta'e haala salphaan kan hojjetachuu dandeessanii. Wanti kun hundumtuu mana madaamii keessaa dhabama yaadu ani. Zayituun illee ni jira. Yoo ta'uu baate illee maallaqa keessanis saantiima xiqqootiin bitachuuti dandeessu jechuudha. Bitachuu dandeessu. Egaa kunoo bakka kanatti amma qodaa kanatti naqachuudhaaf waan keessa jiru argitanii jirtu. Jinjibila, qullubbii adii, qurunfudii akkasumallee roosmerii fi zayitii kamillee yoo ta'e yoo zayituunii kanan qabdan ta'e zayitii mana keessa jiru yookaan qibaatii fi keessan itti fayyadamtan kokonaat qibaatii ta'uu danda'a. Waanuma qabdan itti fayyadamuu dandeessu. Murteessaan akkaataa itti fayyadama keenyaaf akkaataa qopheeffachuu keenyaati malee mana hundumaa namni wanta wal fakkaatuun fayyadamu. Wantoota garaagaraati kan nuti itti fayyadamnu. Kunoo qodaa kanatti naqee jira. Kana keessaa akkasitti itti naqee torbee tokko kaa'een keessaatii calalaa jechuudha. Gaafan keessaa calaalus immoo viidiyoo isiniif hojjedha. Har'a gaaffii keessaniif deebii kan ta'u jedhu gabaabsee haala kanaa isiniif fidee jira. Viidiyoowwan kanaan dura hojjechaa ture egaa gadi bu'aa baay'ee argachuuti dandeessu. Jalqabaa xumuraa hagan hojjedhu, hagan fayyadamu, hagan miidhagan maal jedhutti guutuu waraabaa hojjechaa ture waan ta'eef sun ana baay'ee na fayyadee jira. Suma dhugaa dubbachuu fi rifeensi koo ni ciccitaa, ni buqqa'aa, ni haphatee dheerachuu didee, ni caccabee, ni gugguduunfamaa, ni harca'a. Rifeensuma gosa kamiifiyyuu jechuudha. Baay'ee gaariidha. Isa keessaa akka addaatti wanti isin gootan rifeensi keessan caafiinsa lakkuu warri qabaatee isin rakkisu suni furmaata biraan qaburraa kukkutuudha. Isas immoo akkamittiin akka irraa kukkutamu rifeensa irraa kukkutuun faayidaa akkamii akka qabu eessaan duubaan fuulduraan akkamitti akka wal qixxeeffachuu dandeenyu viidiyoo baay'ee hojjedheetii jira. Fuuldurattis immoo akkasumaan itti fufaa kan darbes gadi buutanii ilaaluu argachuu dandeessu. Waan qabatamaa sirrii ta'edha kun. Ani ofirratti yaalii gaggeessa baay'ee wayi namarratti otoo hin taane ofirratti yaala waan naati itti fayyadama. Wannaan taane immoo irraa deebi'aa jechuudha. Kunoo gamma haaluma argitan kanaanii kunoo akka kanaatti qopheeffadhee asitti naqee jira. Torban tokko
guyyaa 4-5 akkas wal keessa turuu qabaachuudha. Ammas keessa jinjibilli jira, qullubbii adiin jira, abasuun jira, roosmeriin jira. Wantoonni asirratti argitan kun guutuun qabaatii kana keessa jira jechuudha. Argitanii miti as keessa ni jira. Isa booda erga faayidaa namni kun wal keessa turee booda guyyaa muraasa booda keessaatii calaleen akkamittiin akka hin calalu akkam akka ta'e isa kana viidiyoo biraatiin ilaalla. Ammaaf kana fakkaata haala kanaa qopheeffachuu dandeessu. Kushina madaamii keessa waan baay'ee nu fayyadan hedduun isaanii jiru. Faayidaa kan ta'e immoo wantoota akkasii xabi'ee jedhu isaan xabi'ee jechuun waan keemikaala hin qabne waan harkaan mana keessatti hojjetamu jechuudha. Waan akkasii mana madaamii keessaan dhibamu zorzorri jedha. Akkasumallee waan baay'ee barattu isa dhugaa dubbachuu fi waan baay'ee nama barsiisa. Innaa kunoo haala kanaatiin erga xumuree fooxaa kanatti uffisee kilaasii koo keessa bakkuma ta'e kaawwadha. Isinillee akkasuma kilaasii keessan keessa kaawwachuutii dandeessu. Kushi gootanii bakka no'ina hin qorrine wayii jidduu galeessa wayirra kaawwachuudhaan torban keessatti yeroo tokko gaafa rifeensa keessa miiccan otoo hin miicin irratti kana torbanitti yeroo tokko dibachuudhaan daqiiqaa murtaa'aa ta'e daqiiqaa 30 haga sa'aatii tokko booda fira turtaniif irraa miiccachuu dandeessu. Torbanitti yeroo tokko itti fayyadamuu dandeessu. Baay'ee gaariidha. Waan qabaatii kana egaa kan arguun amanuudha. Yoo isiniif hin taanes gara biraatti darbuudhaaf carraa bal'aa qabdu. Garuu immoo dursa akkaataa itti fayyadama keessanii istii waan ani itti fayyadamu kun akka kanaa godheera akkam yeroo akkamiin kennaaf wanti hin hojjedhe itti fayyadame akkamii kan jedhu ofiin illee gaaffii of gaafachuu dandeessu. Isiniin jedharra caalaan keessanii daftanii abdii kutattuu hin aartuu hin daddarbamtu maal gootu kun faayidaa hin qabu jijjiirama hin qabu ምናምን waan baay'ee haasofta jechuudha. Kanaaf sana duratti yaalii keessa faayidaa baay'eetu jira. Yaalii keessa barumsa baay'eetu jira. Barumsa sammuu namaa keessa seenee hin baane wayii. Innaaf irratti yaalaa keessatti waan mana keessatti hojjetan baay'ee nama fayyada. Akka isiniin jedhagaa viidiyoodhaa gabaabsiituma gaaffii keessaniif deebii kan ta'u isinii qabadhee dhufe viidiyoo biraan hagan deebi'ee dhufuutti ammallee gaaffii yoo qabaattan koomentii irratti na beeksisuu dandeessu. Garuu immoo viidiyoo guyyaa guyyaan akkasii hojjedhu kan taasisu viidiyoo ilaaluu, sheerii gochuu, laayikii gochuutii qabdu jechuudha. Sinirraa wanti eegamu laayikii sheer gochuu qofa. San booda xumuraatti dhaggeeffadha. Yoo kana yaaltanii beektu ta'ellee gara biraatti darbuudhaaf maal akka godhachuu qabdan, gosa akkamii akka bitachuu qabdanu adda baafachuun gaariidha jechuudha. Gad dhaabbattanii erga hubattanii booda kana isiniin jaagaa kan hin deebisin irra darbee yoo jiraate yeroo biraas viidiyootiin deebi'ee isinii dhufa waan ta'eef isa hojjetame kanas immoo yeroo itti aanu akkam goonaa kan jedhuunis deebi'eetiin dhufa. Turuu yoo buluu waggaallee yoo ta'e qibaatii yookaan zayitiin hin tabalaasha rakkina tokko hin qabu jechuudha. Hin sodaatinaa hin tabalaasha kan jedhuuni kana fakkaataa xumuree jira baay'ee.